السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله النجاكوت نجيني كي كان جال الله كوجادا بك جرتن مرس نجاو daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu aappii akka ajaa'ibatti viidiyoo edit ittiin godhachuu dandeessan yookiin viidiyoo edit ittiin gootaniin isin barsiisu akka barbaadanitti jechuudha bifa ajaa'ibaatiin bifa pirofeshinaala ta'een viidiyoo qulqullina olaanaadhaan jechuudha istaayilii garaagaraatiin haala akka ajaa'ibatti viidiyoo barbaadan tokko bifa ajaa'ibatti jechuudha qulqullina olaanaa ta'een jechuudha istaayila garaagaraatiin akka ajaa'ibatti jechuudha edit godhatanii haala itti fayyadamtaniin isin barsiisu. akkasuma baakgiraawundii viidiyoo keessanillee yoo jijjiiruu barbaadan salphatti jechuudha automaatikaalii haala jijjiirrachuu dandeessan yookiin hududuuba keessan reemuuf isiniif godhuu danda'uun isin barsiisa. Aappiin kun waa hedduudha of keessaa qaba. Har'aaf garuu paartima tokkoon isin barsiisa. Aappii hedduu bareedaa ta'edha jechuudha. Viidiyoon asirratti amma argaa jirtan kun hundi achirratti jechuudha. Istaayilii garaagaraatiin kan edit tahee jiru. Bifa muka asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Akka ajaa'ibatti aappiin kun edit isiniif godha jechuudha. Egaa har'aan tana haala aappii kana buufattanii viidiyoo barbaadan akka barbaadanitti jechuudha edit itti godhatanii isin barsiisu. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa aappiin viidiyoo akka ajaa'ibatti bifa garaagaraatiin istaayilii garaagaraatiin akka ajaa'ibatti edit isiniif godhu kun maqaan isaa kaapkaat jedhama. Liinkii isaadhaa diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun kunoo kana jala seentanii jechuudha. Liinkii as jala argattanii liinkicha irratti kilikni gootanii achi booda yeroo liinkicha irratti kilik gootan haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra isin fida. Achi booda asirra gadanii buutan suutanii deemtanii daawulood godhachuudhaaf jechuudha. Suutanii deemtu. Kunoo asirratti daawulood kan jettu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda daayirektii pilaastorii irra isin geessa jechuudha. Egaa nan buufadhe waan akka buusuun irraa hin eegamu. Isin yeroo buufattan oopin irratti kilikni gootanii achi booda accept kan jedhu kilikni gootu. Egaa daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaaf filannoo lama isiniif ka'a. Yeroo filannoo lama haala kanaan isiniif ka'e yoo viidiyoo tuktukiidha yookiin viidiyoo shoortii garagaraa istoorii garagaraatiif edit gochuu barbaadan asirratti shoort kaat kan jedhu kilik gootu viidiyoo filattan jechuudha. Yoo immoo kan yuutuubiidhaaf barbaadan taate new project kan jedhu kana kilik gootu. Achi booda viidiyoo barbaadan irratti yookiin viidiyoo edit gochuu barbaadan tokko irratti kilikni gootu. Achi booda aad kan jedhu kilikni gootu. Achi booda haala kanaan viidiyoo isinii baasa jechuudha. Yeroo haala kanaan viidiyoo isinii baase viidiyoo kana jechuudha istaayilii garagaraatti istaayilii ajaa'ibatti edit gochuu dandeessan jechuudha. Akkuma as jalatti argaa jirtan jechuudha istaayiloota baay'ee jira. As jalatti aayidii of jedhu kilik gootanii sagalee biroodhaa dabaluu dandeessan jechuudha yoo barbaadan sound kan jedhu kilik gootanii sagalee bilbila keessan keessaa qabdan jechuudha yookiin faayilii keessan keessaa qabdan asirraan dabaluu dandeessan ni galee. Itti aanuudhaan asirratti effect kuni wanni isaati sagalee kanuma isaadhaa fayyadamuu hoo barbaadan asirraa sagalee isinitti tole daawuloodii godhuudhaan kan isinitti tole itti dabaluu dandeessan. Yeroo isinitti tole bakka mallattoo pilaasii kana kilik gootaniitti aadii itti gootan ni galee. Itti aanuudhaan ammallee asirratti immoo voice asirratti sagalee irratti waraabuu dandeessa viidiyoo edit godhaa jirtu sanarratti yoo barbaadan jechuudha yoo sagalee dabaluu barbaadan ni galee. Okay of duubaa deebinu itti aanuudhaan ammallee asirratti tekstii barreeffama istaayilii garaagaraatiin akka ajaa'ibatti irratti barreessuu dandeessa jechuudha. Aar tekst kan jedhu kilik gootanii fakkeenyaaf haala kanaan yeroo wanni gootan jechuudha barreessitan jechuudha barreeffama barreessuu barbaadan asirratti istaayilii kan jedhu kana kilik gootanii istaayilii isaadhaa filachuu dandeessu. Istaayilii kana keessaa isinitti tole jechuudha ni galee. Fakkeenyaaf ani kan akkumatti haa filadhu yookiin
كبرات يعني كم برات بتشوف عند اثنين تشوفين كان سنت ولا كان كيس سنة قال رد يمتني باي ده بريفمني كان سنت ولا في لتشوف عند سنة حالا كان أنا مو قد بتشوف عند سنة أشبودا ملة تيان ولا ما تجرا أسرت كليك وثني ملة حالا كان أجي شودا بريفما أسكيس كان سنت ولا شودا حالا كان أستاري سايجور عند سنة يعني بفبر بعدني أكجا جائبة فيديو إدسني ولا جوان كونه يوسنم تبيتني اتفاقي دم تنجي جودا كان كيسا كسني تولي فيلا تنجي جودا أما فاني يروان كمنيفو سنت كرسي سوكو كوان تيفو فيديو بروتن فيديو واي برم سكنا ما دقيقة صدمون تاني سرت اسم برتيسا هرافة قسمة اسم برتيسا أوكي تيانو دان أسرت تملي استيكر كجوان رتيو دوني استيكرو تغرغرة تجري جودا kan barbaadan wanni gochuu dandeessan jechuudha. Isin eegala. Itti aanuudhaan ammallee maaltu jira? Effekti kanarratti iskilik gootanii kan barbaadan filachuu dandeessan jechuudha. No haala kanaan kasinitti tole istaalii barbaadanii jechuudha. Itti aanuudhaan ammallee filtarii barbaadan sirraa filachuu dandeessan jechuudha. Kasinitti tole filtarii dasanitti jechuudha. Itti aanuudhaan ammallee asirratti yoo kilik gootan jechuudha filachuu dandeessan kan tokkokkii kan yuutuubii kan yaani waan hunda asirratti addaan baafachuu dandeessan jechuudha barbaadaniisi. Okay kan yuutuubii waan ta'eef 16.9 kan tokkokkii immoo 9.16 jechuudha. Isin galee kan Instagraama kaa hunda jira jechuudha. Kan Feesbuukaa yoo barbaadan illee ni jira. Itti aanuudhaan ammallee asirratti kunilleen waa baay'ee of keessaa qaba. Tokko tokkoon viidiyoo akka ajaa'ibatti isiniif waraabee jechuudha haala editit irraa godhan jechuudha. Kun hundinuu hojii mataa isaa qaba jechuudha. Isin galee isin kee deemaati hanga dandeessan irraa baradhaa jechuudha. Okay. Amma gama shoortitti adeemnu jechuudha. Asirratti kilikni gootanii achi booda viidiyoo gaggabaabduu jechuudha. Shoort jechuun viidiyoo gaggabaabduudha. Viidiyoo daqiiqaa takka lama jechuun daqiiqaa takka gadi jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo barbaadanis yoo suuraa edit gochuu barbaadan asirratti footoo kan jedhamu kilik gootanii yoo mallee viidiyoo barbaadan asirratti viidiyoo kan jedhamu kilik gootanii jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf kan amma kana edit haa godhu achi booda next kilik goona achi booda hanni haa godhuuti achirratti seef haa godhu. Hayya daawwattootaan kiyyaa kan asirratti amma seef nu tajaajila jechuudha. Asirratti jechuudha bifa barbaadanii istaayilii barbaadanii jijjiirra. Egaa nama yeroo qusachuuf jecha isinitti hin dheeressu yeroo fudhatu waan ta'eef jechuudha. Istaayilii barbaadan kan keessaa filachuu dandeessan jechuudha. Haala barbaadaniin akka ajaa'ibatti waa baay'eetu jira kan keessaa yeroo biraatiin viidiyoo waa'ee sarara sirriitti haala edititti gootan jechuudha. Isin barsiisa jechuudha. Ammaaf egaan hangana karaa isinitti agarsiise inni hubatan jee yaada jechuudha. Garuu inshaallah paartii biraatiin viidiyoo akka ajaa'ibattan waa'ee kanarraa isiniif waraaba jechuudha. Haala isteebii tokko tokkoon haala akka ajaa'ibatti edititti godhatan jechuudha. Haala akkasuma viidiyoo keessan jechuudha. Viidiyoo barbaadan tokko fuuldura keessan baagiraawundii jijjiirtan waan hundi tartiiba isaadhaa inshaallah isinitti agarsiisa paartii birootiin. Egaa daawwattootaan kiyya isin gara jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin aga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dubbatinaadha. Barumsa birootiin aga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.